Takalee hin caccabsanaa caccabsan jettuu miti. Amma milishaa mootanii maal gootanii nama kana likkii nuu galchuu qabdan sanii miti taanaan maqaan haadhatee badee wanni nullee asirra wanni jennu hundi takka takkaa wala saaphaan dhugaan jirtu tanuma. Laayee abdii dubbadha. Assalamu alaikum warahmatullah. Jirtu nagaadha. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jirra alhamdulillah. Ilaan waan afur wayin dubbadha akkana naabsifne gaaffii sin gaafadha naa deebistaa jechuudha. Warra waraabbachuu barbaadan immoo waraabbadha. Jalqaba irratti dheengadda gaafa namni kumni kudhan taa'u ana abdii geetaachoo babee caaliiti dhiisaa hiikisa jettanu kanaa kan isiniin jedhe. Because waan shakketu jira. Hin shakkita akka ilma namaa tokkootti. Namni kun baay'ee nama kana jaallata. Imbo'aa fi sheekaa. Kanaafan dhiisaa isiniin jedhaa ture inni irra gadi ba'ee barruu dheeraa tokko barreesse. Garuu gaafasuu nu sobeeranni. Nu sobeeraa nutti afuufe. Ani taareera baay'ee gargaaruuf qophaa'ee Harargeeyyuu dhimma sanaaf nan deema waadaa seeniin ture uummata fuulduratti. Maali beektaa? Namni kun dhuguma miidhameera yoo ta'e gargaaruun barbaachisaadha deetani. Garuu wanni isin beekuu qabdan dhaggeeffadhaa sirriitti namni kun akkuma asirratti dubbataa jirtanu ilma keenya nama Oromooti nama qara'e. Garuu ilmi namaa kamuu qulqulluu miti yookaan hin dogoggoru jechuu miti. Namni kun dogoggoreera. Akkamitti sirreeffannatu jettanii gaariidha. Akka baazaarrii faana immoo barnoota amantaa barsiistan kun nama kana cabsuurraa balleessuurraa mee qabnee miidiyaadhuma isaallee irraa fuunee feesbuukii isaallee irraa fuunee irkatti qabannee badiisaa kana tokko lamaan isa girgirii miidiyaa miti isa namummaa isa ilmoo namummaa isa oromummaa isa islaamummaa gorsuutu barbaachisaadha. Maaliif nan fixadha. Bakkuma san qofatti si guuta. Dhiyoo tana majlisa naannoo Harar guddaa mee fi TikTok isaa jala seenii ilaali. Ani viidiyoo boofete biyyi seen jiraan si ergamma. Ummata ulamaa'iin gurguddoon majlisa naannoo Hararirra qabaniiti silkii irraa fuudhanii guyyaa tokko viidiyoo miidiyaa irra deddeemtu xiqqoon takka dhugaa. Wanni sun lammata miidiyaatti hin deebiin jedhanii silkii harkaa fuudhanii godhamee ijibbaatame haati jettullee amma godhamuu silaa barbaachisnu mana hidhaa galchuu malee wal biraatii miti kan nuti barbaadu. Maaliif asiin jedhe beektaa? Akka jettu Oromoon nuti ijoollee Oromooti reeffa firaa torba garagalchuu jedhan. Siigalee dhimmichaanis xiqqoo dhaqeera reeffa firaa torba garagalchuu maaliif beektaa? Insirrata jedheen yaadaa mucaan kun tole ani ishii keera jedhee ture miidiyaa irratti kaleessa. Garuu bahee immoo inni kusii jedhe. Mucaan kun bar sheekaa nuti ijoollee musliimaati an barsiisaa amantaa miti garuu amantaa korratti qoosaan beeku laal dhaggeeffadhu. Namni sheekaa namni diinii irraa baratu namni isa jala yaa'u akka isaa ta'uu hin fedhu. Waan inni barsiisu sana ta'uu barbaada si galee dhiirri boonyaan kalas bakka dubartiin tuffatti baay'ise. Naan uummanni inni barsiisu muddisa isaa dhiisaniiti facaan guututti innaan uummata ijoollee xixiqqoo silaa inni barsiisutu isarra wayyaa ta'ee nama kana jala yaanu jedhanii garee inni jaarratee taa'u guutuu gadhiisanii harkaa faca'a. Ani immoo shakkiin koo maali beektaa? Shakkiin koo inni guddaan rakkoo sammuu qabaa laataadha. Sodaan koo inni guddaan wallaahi suma haqqeen itti maaraan samana ho'isuu girgirii miti. Rakkoo sammuu qabaa laata maali beektaa? Namni quraana rabbii kalaama rabbii ifa addunyaa qoma isaarraa qabu akkamitti karaan jannataa karaa dubartiiti jedha. First of all nama amantaa dirga ta'e qabee tasgabbaa'ee itti himamuu yookaan itti qara'amuu yookaan sassalataan hidhamee mana yaalaa geeffamuu qaba. Namni kun homaa hidhamees koontinii ta'u hin jiru. Maaliif badinni seeraan balleesse hin jiru. Eegga mangistuu yookaan dambii ittiin bulmaata biyya kanaa keessatti wanti inni balleesse hin jiru. Seera irratti wanti barreeffamee jiru. Garuu dubartii Harargee fuudhuu katti jedhu seeraan isa gaafachiisuu danda'a. Meebi sun immoo haadha ofii arrabsenni obboleettii ofii arrabsenni. Abdii Geetaachoo yoonaa agartana nu Harargeedhaan lammeeffadha. Dubartiin Harargee jaalala beekti. Da'uungaa manumaan namni durba jaartii lammaffaa ta'uu barbaadan naquun nama. Kanaaf nama kana waan inni barbaadu qarshii barbaada namni kun yaa uummata. Fuluus fi fuluus maafii mushkilaa. Maafii fuluus karbaan rakkoo garaagaraa keessa gala beektaa namichi kun. Kanaaf waan inni barbaadu gadi teenyee gaafanne inni aare beektaa miira keessa gale gurbaan akkamitti miira keessa gale. Shilingii fa'a ergitiif namni sumuuni duudee tokko fa'aa itti ergaa turte. Dhaga'i. Waan kanarratti duuba ilmi namaa tokko abdii kiyya mee gurbaa yoo dhugaa taate waan dhugaa fedha namni. Ani jaartii isaa eeguurraa rakkoo qabaadheetii miti. Akkuma achirratti waliin dubbannetti amman jaartii ta'e amman kuma dhibba sii ergaa hiiki kaniin jechaanii ture irratti
Waanuma qabatamaa takka nutti himi. Nutillee waan qabatamaa sii goonaa fedha hawaasni akka kiyyatti akka keetitti namni hundi akkasuma. Waan qabatamaa gurbaa kana bira as dhuftu takka yoo dhabde yoo ati jireenya kee fiddi akka hin taane nama dura qabde ani kopheedhaan seenuun dirqama jiru bar jaalattee osoo hin taane. Abzaki yala anla si cala simbeku ummata jilu cala simbeku garu dengada wallahi onnenuma koraniyu didatore isa sinasitti hikiyatan mali bekta ijolleen kun akka saa walitti deebi'an shakkeeraan baay'een shakkee ammallee taane yoo walitti deebi'an anaaf rakkoo miti garuu rakkoon eessa beeta dhiifama hagaafatu eenyuun hawaasa kabajamaa dubartoota hayyoomeetoo ummata Harargee keessattuu shamarran because anni Harargee keessaa ba'ee garaa haadha Harargee keessaa ba'e waan ta'eef sun badii guddaa itti muraan lammaffaa badiinsaa akka dubartii akka daa'ima hin bo'in jedhaan maaliif amantaa keenyallee arrabsiisaa jira waan ta'eef sheeka miti qoftan jechuu qaba bakka kostar jechuu qaba sana mee marra tokko tuu gorfanne hiisisuurra kabalchiisuurra gorfandee hundumti keenya gadi baanii tuutta deemne jechuudha dhiifama gaafatu garuu dhufee hawaasa fuulduratti viidiyoodhaan ba'ee dhiifama yaa uummata koo miira keessan gale jedhee dhiifama gaafachuun waan la dirdiree mi qarba dalle waan ittiin itti keessa galu miti dhufee dhiifama gaafachuun dirqama sana booda waan kanarratti gurgaa waan kanarra dhugaa jettee waan kanarratti nuti hawaasni ulamaa irra beeyneetii miti ulamaa irra waa nama gorsineetii miti sheeyamiin biroo gorseetii mucaan dhaga'uu ditu majlisa naannoo Harar irratti gorfameetii adabbii hundi timuranii dhaga'uu dide keeysaan dachaanee namni akka kiyyaa namni akka Khadiir Martuu namni akka waan kullaal abdii kiyya gara biraa dhiisi garuma dhuunfaa abayta jalqaba bar kayfiidha takkuma jaan tokko ni jira miti keeysaan dhaynee namoonni kun hundi gurbaa kana namni Khadiir Martuurra namni itti laffeen hin jiru anarra namni itti laffeen hin jiru gurbaa kana keeysaan namuma nagaa tokko ta'i waan barbaachisaa ta'e nuti namoonni gurguddaan kun akka dhuunfaattu akka jaa'ibaa sii goona caljii taa jenneeni kadhannee marabbaa jennee waliin bullee ganama masqala miidiyaa irra garre halkan san marii bulle nuti waan si ajaa'ibu marii goola banneeti galgala tokko yookaan mana kiyya bannee yookaan mana ibsaa abbaa jaalalaa bannee akka ajaa'ibaatti waan bareedaa sii goonenne marii irra bullee ganama gisee hirriibaa kan masqalli miidiyaa tata. Oromoo dhaggeeffadhu Hamzaatillee dhaggeeffannamni 2017 Muhammad Bayaan rakkoo sammuu qaba yaa Habiibi yaa Habaayibi rakkoo sammuu qaba mana hakimii geessaa ana abdii geetaachoo jedhe waraabaa borimmoo yoonni feestaaliidhaan keeftaaliitti caatii garaabaa yoonni baateen deemne maal jetteedha because akkanatti miidiyaarraa asii itti yamataana namni sammuu ofii dhaba yaa walad kanaaf ingorsinaa nama kana amma moomi ajandaan tokkotti dhufeera ajandaan waa'ee boonii obboleettii keenyaatu hin taane ajandaa wayii dhufeera ajandaa wayii beekta ani dubbadhu waan akkasii sun immoo mucaan kun yoo inni uffata baasee qullaa deeme immoo rakkootti fida yaa obboleewwan obboleessa keenya bakka haballeessu abadii haballeessu waa'ee hawaasa keenya dhufee arrabse haadhota keenya obboloota keenya arrabse isa dhiifama la gaafatee ka'u haa qabamu qabamee lafatti hidhamee itti qaraamu yeroo san keessaa baasa sana booda bakka itti fuudhaa boo durba morma lama durba durbummaa qabdu itti fuudhaa jala ka'a bakka itti fuudhaa. Ani armarra kadhee dooraalli bar arshiin kumni dhibbaa kuni dooraala bar yoo deebi'e qarshi dooraala kumta akka dhiyaata bar ani maarra kadhee jiruuti jetti waan ramadaanaatiin hin godhadhu yoo fedhe waan majlisa mana kanatti irraan jijjiirradhuuni maarra kadheetiin kana hunda if qabeef gurbaan kun intarmatarraa moxuluu ani yaada koo gabaabsee sinirraa dhaggeeffadhu yaada koo gabaabsee sinirraa Hamzaaki wallahi mucaa kana hambisuu barbaadan wallahi rakkoo sammuu qaba dhukkubsateera miidhameera xiinsammuu isaa miidhameera warabbal kaaba mucaa kana namni diinii rabbii qomeedhaa qabu tokkoffaa garaan jannataa jedhee waan sanan jedhu lammaffaa masqala piroofaayilii isaarran kaa'atu so rabbitti shaarrakuun rabbii waa hunda dhiifama namaa godha shirkii namaan dhiisi waan tokko goruu ustaazonni nasirreessaa namni immoo quraana laphee isaatti baatee kana godhe rakkina sammuuti malee waan biraa miti yoo gorfattan gorfadhaa sirreessaa hankanumaa dubbii biraan qabu galatoomaa ulfaadhaa hunda gogoree dhiifama. Namni biraa yaada qabdudha yaada xiqqoosii dubbadhu. Okay yaada waawii akkuma hawaasatti kenne dheetanii nama itti finfinnee kana bareedaadha nama ajaa'ibaa nama qaree jechaadha mucaa dargaggeessa jinni waggaa 7 waggaa 8 waggaa 10 sitti galteeyyii wallahi si keessa baasa mucaa mucaan sun dhalata Harargee natti fakkaata namni hin beeku baay'inaani bilbila isaallee hin qaba yoo barbaade bilbila isaa siin ergaa ba'uufanii mister dhiifama mucaan kun yoo of ajjeesetti gaafatamummaa isaan fudhannu yoo nuuf balleesse sirriitti itti yaada mucaa kana lubbuu isaa qusannu salaamu alaikum galatoomaa.
Hayyamni biyyatti nama sitti erginee achumaan isinummaan dhayxanii akka to'annoo gootan goona gaa'inna waan biraa maal goona. Ijoollee Harargee harkaan bahu bakka ijoollee Harargee harkaa bahetti bakka ijoolleen Jimmaa bakka ijoolleen Oromoo barbaachisanitti immoo an Abdii Geetaachoo qophiidha galatoo ba'a. Bilbila siifan kennaa bilbila yookiin abdiidhaaf an ergaa mucaayoo ijoolleen deemtan yoo marii gootan jechaadha. Maaliif sin jennaani izniin kuni karaa hedduun nama seenaa budaallee taanaan inni yoo waa nyaatu ciisuullee mucatti ma yaade akka yaada'uutu haasaa hawaasaa dhagaan jiru. Maaliif booniyyatti mul'ataa jira. Jiruu kana keessatti dantaa keenya dhimma keenya mitiiti. Isa kana maal gootu keessaa marii isaatii ammoo innan shakkee mucaa safaaxaa sana keenya sana Hamzaa biyya jiru sana mucaa sana wajjin dheengadda qaamaa jira isa takkas godhee jedhee fahin shakkaa ture. Shakkiin kiyya ammallee saayibni isaa tokko isa ta'eeraam. Hamzaa kanatu mucaa kana nyaachisaa jira isa duuba jira mucaan sun illee dantaa namaa tokko hin qabu dhugaalsisii mataan hojjeta mucaa sana jedhamu. Guyyaa tokko wal arganii bakka wal biraa galanii inni sana muduraa itti jira gaa'ii. Isaan guyyaa tokko wal argan san booda deebi'aniitu waliin agaran tokko wanni kana jiraata tokko Finfinnee jiraata tokko Harar jiraata adda fagoodha. Kanaafan Hamzaa sana illee hin shakkee amma wanni isin nu goonu akka hawaasa tokkotti mucaan kun miidhamuu hin barbaannu si jaallatee jira. Dhugaa dhiisaan jiru san malee wal eegamuu barbaadaa jira. Kara jirri walitti dhufanuun dirqama jechuudha waan kana gochuun. Maaliif hawaasa gara ustaazotaatiin godhame bareedinatti fakkaata. Ammoo viidiyoo isa jira jettan sanallee rabbii akiraa guyyaa qiyaamaatiin isin qabee yooma viidiyoon isaa jiraate namni viidiyoo namaa tokko fidee poostii godhi hanga yoomal qiyaamaa akka nama biirii qotate ati addunyaa kanarraa deemutti biirii masgidaa qotee deemutti. Viidiyoo tokko poostii goote taanaan ati wallahi saala nama qaanyi namaa tokko poostii goote taanaan hanga umurii kan kee guutuu ati qabrii jirtutti sitti lakkaamaa deema wanni kun maasiyaadha. Isa kana kanatu quba qabaadha. Wanni fedhe haa jiraatu viidiyoo badaa namaa kamiyyuu poostiin godhinaa Rabbii sodaattan. Akiraa keessan sodaadhaati. Dalagaan keessan hin baddi jechaadha jira. Isii kan asirratti of eeggadha. Namni wanni ni biirii qotatee deemuuf, wanni namni yatiima nyaachisuuf, wanni namni waa godhuuf daa'imni kan kee ilmoon kan kee kasii dhalattee wanni isin gootuuf waan hizii kan kee waan maasiyaa kan kee waan du'aa isii gootee sadaqaa isii kennituuf. Ammoo waan badaa yoo dalayde jechaadha. Dubbiin akkasitti deemti. Viidiyoo namaa qaama saalaa Rabbii keessa yoo sodaattan poostiin godhina. Isin irratti dalaga wanni sun umurii keessan guutuu itti gaafatamuu teessan. Toobbannaan illee toobbataan kun sirraa citanatti hin fakkaatu. Akka nama biirii masgidaa qotee sawaa dalagatuuti. Isa kan akkasitti yoo wanni isaa badaan viidiyoo dubartii biraati wajjin jiraate Rabbii keessa sodaadha akka poostiin goone isa immoo nu achi miti Muhammad abdiin illee kunoon jira. Biyya illee ijoollee hedduu jirti. Muhammad Aljaziiraa illee ni jira. Bira dhaquu danda'anii siiniin haasa'uu ijoolleen keenya naan haasofti achi dhayxee waliin qamaatee maal barbaadda mucaasii fi nu biyyarraa moo mucaan akka wareegamu barbaadda isa kana marii irratti goonaan isiinuun galti gaafa sodaachaa dhayxe wallaahi laazimiin galti akka kanatti waan kana akka adeemaa jechuufan sin jedhee dubbii afaan si qabee dhiifama guddaa yaallan yaada qabda yaadatti huban sin jedhe kun akka wallaalummaa kiyyaatti jechuufan jedhe inshaallah. Sagaleen biyya dhagaa maamda. Ni dhagaa. Hayyee jara keenya assalaamu alaikum namni hundinuu. Ani laala jenda maami bayaan kun nama rakkanne dhugaa rabbii bakkuma jirruttuu nuus qaanfachiisee mataa illee kan hojjete dhibaan kun. Namni waa barsiisu tokko barsiisaan amantiitii isaa ta'u barsiisumaan barumsa gileetu namni baratu barumsa qofa namarraa hin baratu. Akkaataa jireenya nama sanii jireenya billee dhiisii baruffannaa fi akkaataa namni sun itti hunda akkaataa namni sun akti itti godhu hunda namni namarraa barata. Barumsa jechuun dirqama waan barraa'ee jiru nama barsiisuu qofaa miti. Namni akhlaaqallee namni irraa barataa jiruuf jireenya nama tokkollee irraa barata. Amma namni kun nama barumsa nama ilmii barsiisuu nama diinii jechaa fi kabajaan hedduun kennamteef namni silaa qaataa arrabaanis sooshaal miidiyaa kanatti rabbe. Ammoo namni diin barsiisu laal namni jalqaba akhlaaqa qabaatee bari jaalachuun nama jira. Silaa namni fuudhe hundi arrama namnummaan kanu daawwatu kanaa miti warri gastii irra jiru kunu I hope irra guddaan nama fuunee bultii qabnu namnummaan fuudhe kun hundi girgirii akkuma isaa kan akka haa'ee silaa hafuunu taate addunyaan tunuu qaata batamtee bira hin jirtu. Namni kun hundi danda'eetuma fuudhee bultii tana akka beekutti waan qabuun xiqqoo qabuun iftinnisee bultii ijaaratee jiraachuu jira. Ammoo keessaafuu namni amantiidha. Bultii ijaarachuu irratti naamusa bultii ijaaratan akkatti bulfatan akhlaaqa gaarii silaa nama barsiisuu sagalee maaltu deddeebisu jira maaltu fedhe
Laa teetee miti yaffee mee godhe Akhlaaqa namni irraa baratan nama amantii kana. Nama gaafamu dura gad dhufuu fakkeenyaaf jaalala. Waa'ee jaalalaa tana sooshaal miidiyaa kanarra girgirii biraa kaa'e. Inumaa dubartii islaamummaa irra dhalatte fuudhuu